السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليوم مسلمة الدنيا كان رترقمتنو والركان السنغان كيسن بك جرتن تسني فباية تسنين جدا فيديو كان شير غدا هنتي كيسن وجو أسرت وان دبنو باية جبا جرا اتي جبا سنت مجرا شير غدا نما باية سيسا جبات دا وان ولي فدام نجرا جبات داتي ولي شير غدا nama kuma lama fidame jabaadhaati hundi keessanuu gahee mataa keessanii baadhaa nama baay'ee feesbuuk irra jiru kana hunda isaayyuu fida har'a sa'aatii kana wanti dhufeef har'a yoo bijate nama kuma lama ol akkasin seenseeftan abdiin qaba daqiiqaa danuu isin irra turuuf otoo hin taane nama baay'ee fidaa jabaadhaati. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والرسالة متاجر أجرتن شير قدا nama baay'eedhaaf sheer godha messengeraan nama ergaa hundi keessanuu nama kudhan illee mataan nam tokko namni dhibbaaf kun nama kudhaniif erge namni baay'ee seenuu qaba asirratti dhimma jabaadha waan ta'eef nama 2000 barbaadama waan ta'eef nama 2000 fiduu qabdu jechuudha asiifachi intineettaniituma nama 2000 seensisa jabaadhaagaa dubbii kana isinitti meetin irraa ba'a waan ta'eef nama 2000 fida. sheer godhaa nama fidaa nama 2000 gahaa daqiiqaan dheeressina hundi keessanuyyuu dubbii jabaa kana waliif daddabarsuu qabdu dubbiin waan asirratti namni 2,000 3,000 dhaggeeffachuu qabu waan ta'eef nama 2000 barbaadame waan ta'eef hundi keessanuu nama 10,000f messengeraan ergaa hiriyoota keessan kan onlaayinii irra jiran ummaraaf ergaa warri na hordofaattan hundi keessanuu sheer godhaa dirqama nama 10,000f danuu miti nama 10,000f abbaan dandeessan 15,000f godhaa. nama 200 kun gizee tokko faffacaasu nama naarsinaati namni 200 kun gizee tokko sheer godhaa namni 200 kun 234 kun gizee tokko sheer godhaa dubbii qoosaadhaaf utuu hin taane wallahi alazim hundi keessanuu sheer gochuu qabdu har'a nam tokko utuu sheer hin godhin hin darbinaa nama 2000 seenuu qaba asirratti dubbii jabaadha jechuudha keessattuu waa'ee dhimma Jaafar Abdullaa irrattis waan dubbannu tokko jira isaafis sheer godhaa. nama 2,000 qofa barbaachisa jechuudha amma nama 2,000 barbaada gaafan isinin jedhu silaa jajjabaattanii nama 10,000f ergitanii guutuu qabdu dhimma kana isinitti meen irraa bahaa ka dalagaa qabdanus ni jirtu sheer godhaati irraa bahaa booda dhaggeeffattu warri dalagaa qabdanu warri sa'aatii kana hojiirra jirtanu seenaatii sheer godhaa bahaa hiriyoota keessanii messengeraan nama 10,000f ergaa bahaa booda dhaggeeffadha. ijoolleen na jala jiran kun naman dhagahanu ta'e namni 278 kun utuu gizee tokko hundi keessanuu sheer godhaa dirqama. yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi gooftaa yaa rabbi yaa Allah jabaadhaa sheer godhaa alan isiniin jedhu sheer godhaa. as jalatti namni tokko yeroo an sheer godhaa jedhu ilkaan banuu qoosaan barbaannu har'a namni tokko qoosaa as jalatti afaan banuu hin barbaadu sheer godhi gaafa siin jedhu sheer godhi afaan kan kooti sintiniin jedhe sheer qofi godhi nama naa fidi nama hin barbaadu nama 2,000 fida kun immoo asirratti እዚህ ላይ ያየሽኝ ለምንድን ነው የምትደውይብኝ? namni tokko koomintii koo jalatti laa har'a guyyaa har'aa
qoosaa tokko isinitti hin barbaadu. Nama baay'een barbaada waan ta'eedhaaf hundi keessanuu nama baay'ee kana seensisuu qofa irratti hirmaadhaa. Nama 2,000 seensisaa gaafa jedhamtan 2,000 seensisaatii dubbii kana dhaggeeffadhaa daqiiqaa bituu isinitti himaan. Nama 400 ijoollee amma yoona nama meeqa sheer godhee waliif daddabarsaa jira. Nama 2,000 gahaa gaafa jedhamtan 2,000 gahaa kanuma. Sheer godhaa. Yaa jara keenya sheer godhaanii nama 2,000 seensisaa. Miiseenjeraan nama 10,000 ergaa. Warras jala deemtanii qoosaa jirtanu garuu bulookii isin godhaas jalatti hundi keessanu. Gaafa qubna garaan nama baay'ee seensisaa sheer godhaa isiniin jedhu kolfuu dhiisaatii sheer godhaa. Akkas galatoomaa warri sheer gootanii miiseenjeriin namaa ergaa jirtan. Hamma namni kun namni barbaadame dhufutti garuu dubbiin hin dubbatamu. Hamma namni barbaadame namni kumni lamman sun seenutti dubbiin hin dubbatamu hamma sheer godhaa. Namni 450 kun otuu waliif daddabarsee qaata nama 2,000 geessanii bara. Nama feesbuukii kan koo jala jiru qofittiinuu namni aaddii koo jala jirtanu namni 3,000 kun sheeriin gootanu namni 3,000 sun wal waamee hin dhufu miisenjeraan hiriyoota keessaniif daddabarsaati nama 2,000 gaa nama 2,000 ergaa jabaadha jechuudha. Keessattuu immoo waa'ee dhimma Jaafar Abdallaa irratti waan dubbannu jira jajjabaadhaatii sheer godhaa. Hamma namni 2,000 galutti haasaan keenyan jalqabamu. Haasaa namni 400 500 qofittiin asirratti seennu utuu hin taane nama 2,000 gahaa gaafa jedhamtan nama 2,000 gaatii hojii kan keenya achirratti isiniif dhageessifna sagalee kana. Malee dubbii bacancara namni inni reef dhufu wal duuka dhaggeeffattu namni 2,000 gizee tokkicha dhaggeeffata jechuudha. Sa'aatii tokkittii duuka isinitti himama. Malee namni 400 kana irratti nama 500 irratti himuurra gizee tokko nama 2,000 geessanii wal duuka isinitti himne irraa baadha jechuudha. Jajjabaadhaatii sheer godhaa. Sheer godhaa jajjabaadhaatii nama 2,000 gahaa gaafa jedhamtanu hin duutanii jajjabaattanii geessanu. Wallaahi dubbii jabaadha hedduu tokko waan nama yaaddeessu dubbii isin dhagahuu qabdanudha kan inni isinitti himu jechuudha. Dubbii isin dhagahuu qabdanu dubbii waa lama jechuudha. Galatoomaa warri sheer gootan nama 22 nama meeqa afaan sheer godhaa jira jedhattanii. Keessattuu immoo waan Jaafar Abdallaa irratti gadi fageenyaan waan isinitti himnutu jira jechuudha asirratti. Abdiyyee Jimmaa galatoomi feesbuukii lamaan sheer godheeradhaa jira. Nama 600 kun gizee tokko sheer godhaa nama 2,000 hin seena. Nama sheer godhaa gaafa isiin jedhu sheer godha yaa jara keenya sukkaara natti ka'aa jira. Kichuu bishaan sana naa kenname sukkaara koo natti kaara. Bishaanas naa eetumaa keessaa naa haye. Namni 600 kun gizee tokko nama 3 3,800 kan nama 4 daddabarsaa namni 6 kun 600 kun asai. Laa ilaaha illallah. Uummata nama dhageenye of qofaa dhagahuun keessa maal fayyada nama feesbuukii koo jala jiru hundaafuu fidaa namni 2,000 gaadhanuu miti. Nama 2,000 feesbuukii koo jala jiru qofaafuyyuu gaafa wal qaqqabsiise namni isa jala jiru 2,000 kun immoo ergaa kana baay'ee dhagaa ergaa namni baay'ee dhagahuu qabu jechuudha. Ergaa namni baay'ee yoo bicate namni 200 ol dhagahuu qabudha. Garuu an nama 2,000 fan dabarsa fireendii nama 5,500 qaba nama 100 oltu dhagaa jechuudha. Ergaa kan koofana. Kanaafan nama 2,000 gahatii namni 100 ol dhagahuu qaba kan inni isiniin jedheef kana jechuudha. Akkasi Zeenuu biyya sheer godha. Koomentii qofa jalatti intini jechuudha sheer godhaa hundi keessanuu.
يا ربي يا غوفتاكو يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا غوفتاكو jarri keenya nama 100 wayi kun gidee tokko nama 3 godhaa nama 2,000 lageessan nama 2,000 irratti isinitti mee ba'uufan hin cinqamaa jira bar daqiiqaa ofitti gubdanii wajjii qabdu keessattuu shamarran dalagaa madaamin isin waamti sheera godhaatii bahaa nama 10,000 nama 2,000 ofitti barbaadame waan ta'eef nama 4 yoomii isin jiraan nama onlaayinii irra jiru ergite kanuma jechuudha. Ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Allah adara adara hin dhageessa gooftaa koo ya Rabbi oh mee jabaadhaatii sheer godhaa yaa jara keenya sheer godhaa an ummata kan keenya kana dadhabe bar keessattuu ummata afaan oromoo otuu afaan amaariffaatiin darbatee namni kumni sadi seeni afaan oromoo kana tuffattan ta'ee isinuma deebi afaan keessanii waasinitti muun isiniif hin galu ta'ee afaan oromootiin gaafa nama 2,000 gidee tokko fidaati namni isa jala jirullee namni baay'een ergaa kana dhagahuu qaba isiniin jedhu silaa nama 3,400 fiduu qabdu amma yoonaa 800 iyyuu beekuudhaaf daqiiqaa meeqa isinitti fudhate jechuudha maal sheer gootanii ሁላችሁም ሼር በማድረግ ተባበሩን። ሁሉም ሰው መስማት ያለበት ይሄ ፕሮግራም ዛሬ በአማርኛም ይተላለፋል። ሁላችሁም ሼር አድርጉ። ሁላችሁም ይሄ ዛሬ በሶስት ቋንቋ ነው ማስተላለፍላችሁ ይሄን ፕሮግራም ማለት ነው። ሁላችሁም 2,000 ሰው ስለተፈለገ 2,000 ሰው አምጡ። ነመኩመ ለመበርባደ ዋንቴ ነመኩመ ለመረት ጊዜ ተቆስ ንትሜተንን ኡንዲኬ ሰኑዩ ዋንደንዴ ሰኑን ኤረቶጀቶቹ ደፈን nama 900 geessaniitu maasha Allah nama lama qofa dabarsuutu isinirraa eegama 2,000 galuudhaaf nama 2,000 galuudhaaf yoo bijate 1,000 nama 70 hafe jechuudha kanuma qofa wallahi wa rabbal kaaba yaa jara keenya qoosum isa silaa gide yoo danda'ame sheerii 10 gootanii nama 30 fiddanii dhaggeessan dubbinaan isinii qaba isa silaa nama 30 nama 30tu danda'ame isa sin fiddanu isa sin 2,000 fiduu diddanii asirratti intineettan warri hojii qabna jettan deema warri hojii qabdan deemaa yoo isin fayyada garuu otuu dubbii kana sheer gootanii dhaggeeffattanii otuu sheer gootanii dhaggeeffattanii isin fayyada wallahi al-azim ይጠቅማችኋል እባካችሁ ሼር አድርጉ ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል እኔ ለእናንተ ብዬ ነው 2,000 ሰው ብቻ ነው የምፈልገው nama 2,000 qofaan dhaggeeffadhaa anati isiniin jedhe ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል በ2,000 ሰው ብቻ ነው የምትሰሙት ሁላችሁም ደግሞ ከቻላችሁ 2-3 ግሩፕ ላይ ምናምን ልቀቁና ስሙ ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ይሄ በጣም አስፈሪ ጉዳይ ስለሆነ ነው በ2,000 ሰው የፈለኩት nama 2,000 ወንቲን በርባዴፍ ዋን ዱቢን ኩን ዱቢ እስን ሁንደ ኢላለቱ ገዲ ፈገኛን ወሬ ዱቢ ደገፈቹ በርባደን ደለጋ ቀብደን ዴማቲ ቦደ ዴቢያ ሊቪ አብዱሴ መቃከን ኮ ሰርች ጎተኒ ደገፈቱ እቹ መቃኮ ሰርች ጎተኒ ቦዳ አለ ደለጋ ፊተን ደገፈቱ ሼር ጎዳ ዴማ nama 2,000 qofa fiduu dadhabdeera bannaataachuu warri oromi fadhageessanu amaariffaan nama naasofsiisina afaan keessanitti boonaati afaanuma keessan dhagahaa orominyaadhaan isinitti mamaa jira dhagahaati nama 2,000 daddabarsa nama 3 daddabarsi sa'aatii kan nama 3 yoomii isin jiraan guruuppii irra faffacaaste nama 2,000 miti 20,000 fiduu dandeessa kanaafuu hundi keetu immoo ofii jettu sheer godh ofii jettu kun si'ii fi abduseen ofii taatii wanti irraa argatu hin jiru nama 3 qofa dabarsaa kalaas wanti biraa dirqamnaan sintimu nama 3 qofittiidha dabarsaati baha ለሶስት ብቻ ሁንዲ keessan namni kumni tokkon kun ለሶስት በሜሴንጀር ላኩለት ይሄ ቪዲዮ ሁላችሁንም መስማት ያለባችሁ ጉዳይ ስለሆነ ነው namni hundi keessan uyyuu dhaggeeffachuu waan qabdanu hin kolfina boodan boosani wallahi namni tokko warramma komentii jalatti otuu dubbii kon dhaggeeffatin kolfaa jiru kun booda akka ni boohu abdiin qaba ala dubbii ko dhageesse ni boossa hin kolfin dura buute dubbii komentii badaan barreessiniiti sheer godh dubbii ko daqiiqaa bicuu si ansi haasa'u sana garaasi nyaata dhiisin boohe sheer qofa godhi hin kolfini waan itti kolfanu miti dubbiinan sitti muudha deemu dubbii si yaaddessu dubbii of si yaaddechiisu waan cimaa tokkon si himuu deema harka kee rabbi tol qabattee waan itti boosu qof jabaadhuuti sheer godhi kanas qofitti siim
jajjabaadhu nama sadi sadiif daddabarsi nama kuma lamaan ga'i jabaadha hamma si dhagahaa jirtani maasha Allah daqiiqaa dheeraa sinitti fudhatu daqiiqaa 15 qofittiidha amma kuma lama geessan hamma sitti siniif yoo danate daqiiqaa 5 amma immoo nama kuma lama ga'uuf daqiiqaa 5 qofittii sitti fudhata yoo danate faffacaasaa nama sadi sadiif warri amma koomentii jala deemtee utuu dubbii kan koon dhaggeeffatiin boohaa jirtu kolfitee waan adda addaa softu booda garuutti qaanfatta gaafa dubbii koo dhaggeeffatte wallahi al-aziim hin kolfin waan sitti ajajame amma dubbii dhaggeeffattutti adda baafatutti hin kolfin waan itti kolfanuu miti dubbiin asii haasa'uu deemu waan ati as jala deemtee itti allaaggattu yookiin itti qoostuu miti የምታላግጡበት ነገር አይደለም አሁን ኮሜንት ስር ሮጣችሁ የምትፍቁት ሌላ ነገር የምታወሩት በኋላ ሼም ይዛችኋል ምንም ነገር አታወሩ እኔ ያልኳችሁን ብቻ አርጉ ሼር አድርጉ አልኳችሁ አይደል ሁላችሁም ትሰማላችሁ ይጠቅማችኋል ሼር አድርጉ እስካሁን 2000 ሰው ማምጣት አቃታችሁ ነመኩማ ለማፊዱ እስንራ ደደብደኒሞ ሼር ጎዳን ጅርተኑ مي ربي داتي شير غدا خنم قف خلاص ربي داتي شير غدا انت كار شيري داب ربي نمن قب اسم فيدا نما برافدا جركينيا درقمش بهدا قربكوتي فنمكم لما ويتي لادا توري غرود بينكم بود على ستمو وري اما شير غدي جچون وري بلوك يرو كان ساعتي كان نتنمت دولتو بلوكي دان سيغگيسا ننكمتين ሁላችሁም ሼር አድርጉ ነመኩማ ድበሰ ዲገልተኒ ጆር 1300 ገብታችኋል شيرين إبلا ما شان تما قفتي أيا إدولي والله ورئتو حركة فيا قبدو لا حركة كيف فيا كان شير قد فيديو كان حركة كيف فيا سير رجلو كانان تيسي بودا أي أتو شير قد شو ألا عبدو شير قد ين ما فنقود تشودي دي ما فنقود تشودي دي جتا أما قد أتو دبي أنسين دبتين شير قد ورم قد تشودي دي حركة سيدوك ريم نمني إبلا ما شان تما قفتي شير قد أجود نما كما لما جيسانو مالي دبي كون أجيسانو مالي سني قد enemu يا الله يا غفتاكو فتاري وي نمكما دبسدي نمكم 3300 ሰው ብቻ ሜረመለ ሼር ጎዲ ሚሴንጀራን ግሩፕ ረፈፈጫሲ ነመኩም ለማንገይ ደገፈዱ ያጀረከኝ እባካችሁ የተባላችሁን ብቻ አድርጉ ዲሳቲ ነመ ዋንጀደምተን ቆፈ ጎዳቲ ደገፈዳ ዱቢን ጀባዳ ዋንጀደምተን ቆፍቲ ወጂቲ ጅጅራ አረበ ኮሜንት ጀለም ፊግናቲ ወዮ ቡሲ ሼር አድርጉ ሼር አድርጉ እኔ ነኝ ያልኳችሁ ሼር አድርጉ በኋላ ላይ ደግሞ ይቆጫችኋል ለምንድን ነው ሼር ማላደርገው ያላችሁት አሁን ሼር ያላደረጋችሁት በኋላ ላይ ደግሞ ሼም ይዛችኋል ሼር አድርጉ እባካችሁ ቶሎ ብላችሁ የተባላችሁትን ሙሉ ነመኩማ ለመጉታ የተባላችሁትን ብቻ ሙሉ እኔ 2000 ሰው ፈለኩ አይደል 2000 ሰው አምጡና ከፈለጋችሁ አትስሙ በኋላ ላይ ትሰማላችሁ ነመኩማ ለማስንራ በርባደሚ ነመኩማ ለማንጋ ከኑ መቆፍቲ 2000 ሰው ነው የፈለኩት 2000 ሰው አምጣችሁ አምጡና ሂዱ ግሩፕ ላይ ሊቀቁ በሜሴንጀር ለጓደኞቻችሁ ላኩ ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ንግግር ነው ከባድ ምስጥር ነው የምነግራችሁ namni rafa jira warri amma jirtan watu share gootani share nama sadi sadi afuri shan sharifatu gootani nama kuma 500 geessani turtani ol dabala nama kuma lama gaha kanuma qof nama kuma lama barbaadame lamarratti ala anati sarragay dubbinis niif jalqabama jechuudha anatu ላይ 2000 ሰው አናቱ ላይ ሲደርስ ወደ ገደለው እንገባለን 2000 አናቱ ላይ nama kuma lama ala sin
mataa isaarra akkana geessanii gaheera jalqabi jettan isiniif jalqaba. Isinittiin himas. Warri dubbadhu jedhaa jirtan bulook isin godha. Nam tokko jala deemtanii dubbadhu hin jedhina. Hamma waan jedhantan guuttanutti dubbadhu hin dhageessa. Yeetimmaa edillaan. Tisamaallee zimma bilee sheeraa dirra. Hamma namni wal gahee gidee tokkicha dhaga'uu barbaanne nuti. Namni wal gahee dhaga'uu isaa barbaanne. Hullaachum sheeraa dirguunna uleetti shiisa'u mulu. Hiixaqmaachuu alee nagar. Warri sheer hin goone wallaahi harka kee kanaaf itti saalfatta. Viidiyoon kun garuu kan silaa sheer otu intiniin jedhin sheer gochuu qabda ture. እዚህ ስር ኮሜንት ስር ሮጣችሁ የምትቀልዱት በኋላ ላይ ግን በጣም እንደሚቆጫችሁ ነግራችኋለሁ። ኮሜንት ስር ሮጣችሁ ያልሆነ ነገር አታውሩ። ዋንን ታነና ሳይና ኮሜንት ጀደምተኒ የማይሆን ነገር ኮሜንት ስር የምትጽፉት አያምርባችሁም። ይሄ ቁም ነገር ሲሪየስ የሆነ ጉዳይ ነው። ይሄ ሲሪየስ የሆነ ጉዳይ ስለሆነ ኮሜንት ስር ሮጣችሁ የሆነ ነገር አታውሩ። namni kun ni naafu wayne nama kuma lama dhabame nama kuma lama injira ummanni rafe moo isiniif jalqabnu moo maal wayyame waan jedhame sila karoorri nama kuma lama irratti dubbatamuu qabaa jedhameetuma qabame wantichi Okay, namni kun niniif dhibbishan kun hadhaggeeffatu kalaas kuma lama erga fiduu diddanii assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu ilaa obboleewwan muslimaadha dhugaa jirtu walitti mu barbaachisaadha hundi keessanuyyuu wanti isin eegaa jirtan waa biraa waa isinitti fakkaachuu danda'a waan hedduu kana guyyaa sadan kana keessa deemaa jiru guyyaa arfan kana keessa deemaa jiru baay'een keessan soba jechuudhaan mormaa turtan nu hariinuyyuu waan mormaa turreef harrammoo obboleessa keenya Jaafar Abdallaa dhukkuba koronaa vaayirasiitiin qabamuunsaa dhugaa ta'ee hedduu viidiyoo isaa warri hin arginillee boonyee hamma dandeenyuun feesbuukii keenya irratti namni hin dhagahinis warri ergasii itti mufateetis akka afootu jedhee fi afaan tokkichaan rabbiin kadhatuufiidhaaf asirratti isin waamne waa biraatii miti tola waliif ooluun hamma dandeenyuun obboleessa keenya kana koronaa vaayirasiitiin qabamee tasa qaayyamaa jiru viidiyoo isaa warri hin argine dhaqaa dhaggeeffadhaa wallaahi mimmaa qabachuu hin dandeessanu warri hedduu kana soba jechuudhaan nu hariinuyyuu qoosaa waan inni gizee hunda qoosuudhaaf kunis qoosaadha yookiin firaankii nutti godhaara jennee waan adda addaa dubbataa turre garuu dhukkubni Jaafar Abdallaan qabamee jiru kun dhukkuba hedduu hamaa wallaahi waan baay'ee garaa nama nyaatu an viidiyoo isaa ilaalee fixuu dadhabeetiin haga dandeenyu warri itti mufattan warri ergasii ustaaza arrabsee maaloodha jedhee isin mufachiisee jiraate rabbiif jedhaatii afootu jedhaa fi obboleessa keenya kana haga dandeenyuun rabbiin kadhachuufiidha wanti biraan jiru ofii isaatii kunoo yoo viidiyoo isaa laaltanii jiraattan wallaahi al-aziim Jaafar Abdallaa ergasii isin beektanu isii kanatti galee jira jechuudha. Dawaan isaa waa tokko hin jiru rabbiin naa kadhaa jedhee waan bo'aa jiruuf anillee akka obboleessa isaa tokkootti warri itti mufattan yookiin warri fooloo isaa jedhan jiru yookiin isa hin argin jiraattan haga dandeessaniin harka rabbitti ol qabaati akka rabbiin dhukkuba kanarraa fuudhu kadhaafi dhukkubni isaa dhugaadhuma ta'ee jira qoosaadhaafi miti meedhaqaatii viidiyoo sana ilaalaa garaan isin hin danda'u wallaahi al-aziim warri ergasii itti mufattanii yookiin qoosaadha nutti firaankii hojjetaara jettanii hedduu kanatti hintineedhaa jiraattan dhukkubni sun nu harii mana seenuuf ta'a jechuudha anuma har'a asirraa isinitti taasa'u kana mana isin seenuu danda'a jechuudha Jaafar Abdallaatiif rabbiidhaati afootu jedhaafi obboleessi keenya sun hin taphataa hin achirratti waan adda addaa qoosa malee garaadhaa waan qabu jechuudha. Har'a gaafa dhibbeen akkanaa inni qoosa akkasii guyyaa lamaan dura koronaa vaayirasii irratti otuu qoosuu isallee dhaqee mana qabde jechuudha. Warri amma koronaa vaayirasii irratti qoosuudhaan waan adda addaa jedhaa jirtan jabaadhaati rabbii keessan araarama gaafadhaa. Fakkeenya guddaa nuu ta'uudhaaf jechuudha. Rabbiin illee isa hafayyisu Jaafar Abdallaa kun haalli inni amma keessa jiru hedduu sodaachisaadha jechuudha. Afuura illee baafachuu hin danda'u. Bicuusii asiira bicuusii yoo afaanitti buufate daqiiqaa tokko tun turin dhufee baha afuura baafachuudhaaf illee rakkatee boohee haalli inni keessa jiru hedduu tokko nama sodaachisa bakka jirtanutti shamarran dhiirri otuu hin jedhin afootu jedhaafi hundi keessanuu harka jirtanuu yaa rabbi irraa fuudhii obboleessa keenya kana fayyisiidhaafi garaa fayyaadhaan dawaan dhukkuba koronaa kanaa
du'aa inuti waliif kadhannu garaa qulqulluudha warri walitti mufanne afootu walii jennu malee dawaan tokko dhabamee jira jechuudha. Keessattuu immoo warri amma kuweetiin keessattis intalli tokko qabamtee jirti jettanii amma viidiyoo tokko miiseenjaraan naa ergitanii turtan. Waa tokko isin hin barbaada warri mallattoon dhibee koronaa kun isin irratti mul'ate. Dhukkuba shunkurtii yookiin loomii adda addaa kana cuunfaa dhugaa jedhee warri wanti kun hin fayyada jedhu hin dhugina. Waa tokko wanti isin fayyadu hin jiru shunkurtii adii yookiin qullubbii adii jechuudha. Qullubbii adiin hin fayyada warri jettanii namaaf dhukkuba koronaatiif akka utaallootti yookiin loomii namaa dhaamaa jirtan waa tokko dhukkubni kun dammis fayyaduu hin danda'u loomiinis shunkurtii yookiin qullubbii adiin fayyaduu hin danda'u giidoo rabbiitiin ala dhukkubni kun si qabee yoo rabbi sirraa kaase malee dawaa ati harka keetiin yookiin damman baxabbaxee dhugaa waan ho'aan dhugaa waa tokko hin jiru nuuf himaa jira. Ofii isaatii Jaafar Abdallaa nuti ergasii beeknu waan inni fakkaatu yoo argite atu waan dhukkubni kun nama gootu guyyaa 4 keessa. Hojiin rabbi asirratti siif gala. Jabaadhuutii warri qoosaa jirtu, warri of dagattee jirtu, dargaggeessan qabu jaarsa malee jedhaa jirtu asirraa fakkeenyatiif haa ta'u jabaadhuu karaa rabbii deebii. Ani immoo wanti rabbiin isin qabu azaraa obboleessa keessanii Oromoo dhiiga keessanii afootu jedhaafiitii du'aa godhaafi. Hangara kan kootiin afootu lillaa yoollee itti mufadhee jiraadha. Isinis bakka jirtanutti harka rabbitti ol qabaafi. Rabbiin siqaayii diinni kan si ajjeesi akkasitti cinqamuusaa cinqiisaa arguu hin dandeessu. Warri hin argine deemaatii viidiyoo isaa dhaggeeffadhaa irraa intini jedha. Viidiyoo sana gaafa argite ofii keetiif asii isa achii jarree warri dhukkuba kanaan qabame afuurri dhahachuu dadhabee afuurri jaraantiin jedhu asii cinqamtaan. Asii ofii keetii afuurri siin cite jechuudha. Ofii keetiif imimmaan asiisa jarrattiintiidhaan imimmaan qabachuu hin dandeessu. Dhukkubni kun rabbiin dallansuu isaatiin fidee dhukkuba kana ittiin uummata ilma namaa ittiin gorsuudhaaf yoo kanaan hin qajeellu ta'e yoo rabbiin kanaan achi maal nu jaallatame rabbi yoo yeroo kana otuu rabbiin dhufee mana sin galchin toobattee karaa isaa deebitee hin jenne yoomi kun mallattoodha jabaadhu jedhaa jiru. An dhugaan isiniin jedhaa yoo rabbiin kanaan ittiin nun gorsine nu'is abdusseedhuma har'a asirraa haasa'u kana bor asirratti anis akkas qabame ta'uu danda'a rabbiin hin qabsiisin. Anuma har'a isin irratti haasa'u si'uma har'a koomintii jala deemee namatti kolfu waan adda addaa jedhee qoosaadhaan ijoollee irratti hin jedhu si'uma kana rabbiin afuura asitti qabee yoo dargaggeessan qabu ta'e namni Jaafar Abdallaa caala jismii qabu yookiin immoo jismii isa argitaniittu yoo humnaan ta'e Jaafar Abdallaa sana waan intini qabu fakkaata har'a kunoo gadi deebisee qabee akkanatti gaafanna achirratti intini jedhu hedduu tokko giidoon rabbii humna xiqqoodhaan akka inni humna qabu nama argisiisa jechuudha. Jabaadhaatii otuu inni mana seenee otuu qabamtee kaatee booda yaa rabbii kiyyan jedhin erga sakaratal mawtiin dhuftee si qabdee booda yaa rabbi jechuurra otuu hin qabamin. Hullachuun ማለት ነው ኦሮምኛ የማትችሉት አማርኛ የምትችሉት ማለት ነው። በቀደም ወንድማችን ጃፈር አብደላ እንደምታውቁት በኮሮና ቫይረስ ታጣቂ ሆኛለሁ ብሎ ላይቭ ለቆ ነበር። ሁላችሁም ፕራንክ ያደረገን ነው ምናምን ይቀልዳል ብላችሁ ያወራችሁ ነበር። ግን ይሄ እውነት ነው። እሱ ፕራንክ ያደረገን አይደለም። ልጁ በጣም ታሟል። ዱዓ ያድርጉለት። ያስቀየማችሁ ነገር ካላችሁ ደግሞ ይቅርታ አድርጉለት። በምታምኑት እምነት ጸሎት አድርጉለት። ልጁ በጣም ታሟል። በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ልጁ የቀለደ አይደለም። እኛ የቀለደብን ነው ፕራንክ ያደረገን ነው ምናምን ያለን ነበር በቀደም። ግን በጣም በሽታው ራሱ በጣም ያስፈራል። አሁን ላይቭ ላይ አስተላልፈው ነበር። ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። በጣም እማችሁ መያዝ አትችሉም። ስለዚህ በምታምኑት እምነት ይሄን ኮሮና ቫይረስ ፈጣሪ እንዲያጠፋልን ጃፈር አብደላንም ደግሞ ፈጣሪ እንዲያድነው ጸሎት አድርጉለት። እኛም ነገ መያዛችን አይቀርም። ፈጣሪ ይጠብቀን እንጂ ይሄ በሽታ ደግሞ መድኃኒት የለውም። በምንችለው ቋንቋ ጸሎት እናድርግ። ወደ ፈጣሪ እንመለስ። ሁላችሁም ጸሎት ብቻ ነው በቃ መድኃኒቱ። ምንም መድኃኒት የለውም። ከባድ በሽታ ነው የመጣብን። ስለዚህ ሁላችሁም ጃፈር አብደላ ያስቀየማችሁ ካለ ይቅርታ አድርጉለት፣ አውፉ በሉለት፣ ዱዓ አድርጉለት። ወንድማችን ነው። በጣም ያሳዝናል። ወሪ ኮሜንት ጀላ ኮሜንት ስር ሮጣችሁ የማይሆን ነገር የምትጽፉት በጣም ነው የምታሳዝኑት። በጣም ይሄ የምንቀልድበት ጊዜ አይደለም። ከባድ ጊዜ ውስጥ ነው ያለነው። ይሄ
እኛ ራሳችንን ወደ ፈጣሪ እንድንመልስ ይሄ ሊያስጠነቅቀን ነው እንጂ ይሄ በጣም ይሄ ካላስተካከልን መቼም እንደማንስተካከል እርግጠኛ ነኝ። ይሄ የፈጣሪ ቁጣ ነው። በጣም ታግሶናል። ታገሰን፣ እምቢ አለን ወደሱ መመለስ። ስለዚህ ሁላችሁም ጸሎት አድርጉለት። ያ ረቢ ፈይስ ፈጣሪ hundi keessanuu iyyuu harka keessa rabbi tol qabaati rabbiin kadhaafi dhukkubni isaa sun dhugaadha isiniin jechuufan. Dhukkubni isaa sun dhugaadha jechuufan. Sobaa miti. Baay'ee ta'inti ni jira. Ani ofii kootii viidiyoo isaa ilaaleetan ilaaluu dadhabee. Wallaahi dhugaan isiniin jedha. Warri ammaa waan adda addaatiin koronaa kana waan xiqqoo wayi waan akka qufaatti gootanii itti qoostanii waan adda addaa jedhaartan anuuyyuu hedduudheen gaddaa qoosaan ture. Itti qoosaan ture. Anuunti koronaan kun maal nama godhaa? waan xiqqoodha jedheetaniin haasaa ture. Yaa Rabbi yaa Allah ati humna qabda. Yaa Rabbi gooftaa koo humni keeti nurraa qabda. Si malee homaa hin qabnu. Yaa jara keenya hamma sagaddanii kaatanu rabbii keessanitti bo'aati. Rabbiin kaati maanii waa tolchu malee wanti kun waan ittiin yookiin rabbiin ilma namaa kana lafarraa ittiin balleessuudhaaf kan biraa uumuudhaaf jallina keenya warra gagaarii hambifatee warra jallatee maasiyaadhaan lafa balleessa kana ittiin daguuguudhaaf fide ta'uu danda'a. Otuu rabbiin balaa kana erga sakara ta'ul ba'utiin dhufee yaa rabbii yaa gooftaa koo inni iyyuurra utuu hin dhufin utuu hin mana nun seenin adeebinu ወደ ፈጣሪ እንመለስ። ይሄ በሽታ በጣም ከባድ በሽታ ነው። ergiita karatal mootiin nu qabe ashaadaan yaa rabbi nuuf dhiisi yaa rabbi jechuurra otuu inni mana sin seenin jabaadhu wada Allah tamalas karaa rabbii irra deebi'i jabaadhuuti anatu siime hamma sagaddee kaatuun kan ergasii hin saganne salaata jalqabi. Wanti itti gaafa guyyaa qiyaamaa irraa gaafatamtu dhiyaate wanti durti wal nyaannaa turre hariinuyyuu kunoo asirratti dhufe abbaa wal qixxee. Kanaafiyyuu wanti rabbiin ergasii qura'aana keessatti illee nuu himaa ture. Eessatti namni wal qixxeedha. Dhukkubni kun sooressaa fi hiyyeessa utuu hin jedhin hunda wal qixxeesse. Akkuma qabiriin jechuudha dhuma sadiirra inni sooressis inni kamis boolloodhuma keessa ciisu har'a dhukkubni koronaa inni sooressaa irraa fayyuu hin danda'u. Inni rakkataan irraa fayyuu hin danda'u nama rabbiin laaffisee qofittiita irraa fayya jechuudha dhukkuba kanarraa. Sababa kanaafuu akka waan dhukkubni kun hedduu jabaataa ta'eetti qaniitti biyya Xaaliyaan keessatti nama meeqa dhumaa jira. Nama meeqa dhume biyya Ispeen keessatti nama meeqa du'aa qaniitti. Biyyi keenyas bor akkana ta'uu danda'a. Kaayiroo keessa qaniitti babal'ataa deemaa rabbi nu haa eegu. Kaayiroo kana keessa dheengadda nama 180 wayi ture hamma nama 400 wayi ga'eera. Qaniidhaan dabalaa deema jechuudha. Dhugaan isin jedha. Kaayiroo kana keessa dheengadda nama 100 wayi ture har'a kana nama 400 ixifiidhaan dabalaa deemaa jechuudha. Itoophiyaa keessatti qorannoo likkiitti gaggeeffamutu iyyuu hamma yoonaatti hin jirre malee kan amma yoonaa nama 11 qabe ammallee maal hin taane jedhamu Itoophiyaa keessattis yoona babal'atee jira jechuudha dhibeen kun uummatarraa hin jenne. Kanaafuyyuu yaa jara keenya adaraa harka jirtanu rabbiin kadhaa. Rabbii walii kadhaa kan walitti mufattanii jirtan afootu walii jedhaa. Anillee wantin asirratti isiniin jechuu barbaadu warrin isin mufachiise yoo jiraate shamarranis dhiirrinis adaraa rabbiif rasuulii jedhaatti afootu lillaanaa jedhaa. Ani afootu lillaa isinii jedhe. Kan hin dubbiidhaaf qoosaa keessallee isin mufachiise yoo jiraate an rabbiif rasuulii jedhee afootu isinii jedheera. Afootu naaf jedhaa. Wal araarfannaa. Itti galli keenya yoomuyyuu itti galli keenya eddee taate ni beektu jechuudha. Eddee hundinuyyuu wal qixa taate achi deemuuf teenya. Hundi keenya deemuudhaaf teenya waan ta'eef otuu deemnee kaanee boodan jedhin ammuma af dhiifamuu wal gaafannee. Bareechaati du'aa nu waliif godhaa. Afootu waliif jedhaa. Yeroo kana nuti walitti dallannee jiraachuu hin dandeenyu. Waliif du'aa gochuu malee. Waliif araaramnu malee. Akkas yaa rabbi irraa kaasi obboleessi keenya kun cinqiinsaa baay'ee garaa nu nyaate. Yaa rabbi yaa Allah. Yaa rabbi yaa Allah. Yaa rabbi nuti harka ofitti qabanna malee waan biraan qabnu giidoo hin qabnu nun qabsiisin. Yaa rabbi maatii keenya. Yaa rabbi yaa Allah. Waggaa meeqa kan irraa fagaannee ijoolleen keessattuu baay'ee kan waggaa 4-5 biyya Arabaa keessa biyya eessaa keessa maatii ofirraa fagaatee jiru kana
dhukkuba kanaan utuu nuti maatii keenya illee arginu hin fixin. Yaa Rabbi yaa Allah khaatimaa keenya hin balleessin. Khaatimaa nu tolchi. Yaa jara keenya kara Rabbii deebi'a. Kara Rabbii deebi'a. Mallattoo qiyaamaa keessaa isa gurguddaa keessa jirra. Dhukkuba xixiqqaan kun giidoo Rabbiitiin dhukkuba jabaa ta'ee dawaa dhabame har'a addunyaa kana gaaga'aa jiru. Mallattoo qiyaamaa guddaa kanaan achi maal barbaaddan? Gizee addunyaa wal qixatti taatu maali mallattoon isaa? Maqaa yuutuubii isaatii miti. Jaafar Abdallaa feesbuukuma isaa jala seenaatii ilaalaa. Warri liivii isaan ilaalin dhaqaatii ilaalaatii. Hundi keessanuyyuu akkasin achirratti bareechitanii garaa isin nyaatu achirratti argitu. Akka nama isinitti maan jiru jechuudha. Bareechaa du'aa waliif godhaa afootu walii jedhaa. Galatoomaa kanuma isinitti muufanii. Kanaan achi isinittiin dheeressuu galatoomaa.